muummicha ministeeraa ta'uu yaadinaa muummicha ministeeraa ta'uu isiniin maluu isiniin dandeessanii isin bitamuuf malee bituuf hin geenye isin dhiphummaa qabdu ilaalcha gadaantummaa qabdu hin dandeessanii bara jedhamu keessatti barreeffama tokko ni argadhee dubbise. Sanatu hanga irraa anaa fi humna ta'ee na qabee deemaa jira. Barreeffamni suni Maandeellaa wajji wal qabatee barraa'e. Maandeellaan barataa kan ture seera barachaa ture yeroo dargaggummaa. Gurraachi bara isaa keessatti seera barachuun baay'ee kan barames miti kan barbaadamus miti. Barsiisaan adiidha. Maandeellaan arguu jibba. Kutaa barumsaa keessatti. Guyyaa tokko Maandeellaan namichi kun akkasa jibbu beekaa kaafteeriyaa kan mana barumsaa sana nyaachuu gaafa deemu barsiisaan sun bakka tokko taa'ee jira. Maandeellaan itti hiqeetu gara teessoo isaatti deemeetu taa'ee nyaata isaa fidatee nyaachuu barbaannaan piroofeesarri sun waan tokkotti dubbate. Mister Maandeellaa jedheen, obbo Maandeellaa jedheen, maali booyyee fi simbirroon waliin ta'anii akka nyaachuu hin dandeenye hin beektuu jedheen. Egaa namichi kun booyyee fi simbirroo gaafa jedhu booyyee eenyuun jechaa akka jiru simbirroo eenyuun jechaa akka jiru ifa. Maandeellaan daqiiqaa tokkoof dhaabbateetu yaade. Yaadeetu dhugaa keeti piroofeesar jedheen. Booyyee fi simbirroon waliin ta'anii nyaachuun sirrii miteedha. Garuu immoo simbirroon balii waan dandeessuuf bakka ishee jijjiirrachuu dandeesseetu bakka isaa irraa ka'eetu bakka biraa taa'e. Maal jechuudha? Atillee anaan booyyeen an jechaa jirta booyyeen si an simbirroodhaa jedhee deemee jechuudha. Namichi kun baay'ee aare. Baay'eetti dhaga'ame. Yeroo biraa haaloo kana ba'achuudhaaf yeroo fudhateetu itti yaadee guyyaa tokko kutaa keessatti barattoonni hundi bakka jiranitti Mister Maandeellaa gaaffii tokkoon si gaafadhaa jedheen. Na gaafadhaa piroofeesar jedhee deebiseef Maandeellaan dargaggoo yoos. Maal jedhee gaafataa karaa irratti qarshii kuntaala tokko yookaan immoo qarshii kuntaala tokkoof beekumsa kuntaala tokko wal bukkee taa'anii soo argatte isa beekumsaa fudhattamoo isa qarshii fudhattaa jedheen. Maandeellaan kun gaaffii maalii qabaa isa qarshiin fudhadhaa jedhe. Piroofeesarri kun baay'eetti kolfe. Maaliif beekumsa dandeettii mala dhiisteetu qarshii fudhatte jechuuf kolfaga. Kolfeetu ani jedhe isoon bakka kee ta'e qarshichaan fudhadhu jedhe. Beekumsa barumsa sanan fudhadhaa mala sanan fudhadhaa. Malli suni qarshii uumuu waan danda'uuf isan barbaada malee qarshiin fudheetitti kolfeetu kofalchiise. Maandeellaan kan kee sirriidhaa kan koo sirriidhaa jedheen. Piroofeesarichi akkamitti jennaan namni kan qabuun barbaadu isan qabaanne barbaada. Ani beekumsa nan qaba, bilchina nan qaba, sammuu nan qaba, qarshiin dhabee. Ati immoo beekumsa hin qabdu, waan qabdu sitti fakkaata. Qarshii immoo qabda, isan qabne sana fudhatte. Amaluma namaati waan qabuun fudhatu isan qabne fudhata waan ta'eefini qarshii fudhee jedheen. Lammaffaa ajjeesee jechuudha. Inni maal jechuu isaati beekumsa hin qabdu wallaalaadhaa gurraacha jedhee cabsuufi. Hin yaadin jechuufi. Wallaalaan si'aan wallaalaan isa isatti deebise. Namichi kun yeroo kana baay'ee aareetu guyyaa tokko kutaa keessatti qormaata kenna barattoota hundaaf. Qormaata sana gaafa deebisanii maqaa isaaniitiin qormaata waraqaa isaanii deebisaaf. Gaafa deebisuu kan Maandeellaa irratti idiyeet jedhee barreessa doofaa wallaalaa jedhee barreesseetu itti kenna. Maandeellaan taa'ee ilaaleetu baay'ee gubate. Yaadeetu piroofeesar jedhe waraqaa koo irratti maqaa keessan barreessitaniitu qabxii koo mukaa'uu diddanii namichi maraate inni arrabsuuf doofaa idiyee jedhee barreesse maqaa keetii jedheen inni immoo yeroo sadii ajjeese. Maandeellaan ilaalcha kanaan hidhamee garafamee dhiibamee yaanni kun isa keessatti waan biqileef caalee moo'ee seenaa hojjetee jira. Ani muummicha ministeeraa ta'uu hin dandeessu. Ati bitamuuf malee bituuf hin qophoofne. Ati xiqqoodha. Ati hin beektu gaafa naan jedhan kun arraba kana hunda jecha kana hunda abbaatti deebiseen karaa koon deemaa ture. Kanatu asiin naga'e. Harroo sagalee baay'ee dhaga'ama olii gadi. Inni kee hundi marqaan barreessaa oola. Kana hunda deebisaa oolan hojii hojjechuu hin danda'u. Ani seenaa hojjechaa hin jira.
seenaa hojjechaa jiru naannoo keenya keessatti fakkeenyaaf waggoottan tokko darbe keessatti piroojeektii 4,000 waggaa 10 ol dhaabbate piroojeektii xixiqqaa amma guddaatti raawwannee eebbisaa jirra. 4,000 ol mana barumsaa